egaa guyyaa har'aa haqan isinitti agarsiisu tokko jechaadha. TikTokii irratti sa'aatii akkamii yoo poostii goone viiraalii ta'uu dandeenya. Viyuun keenya akka hedduu mul'atuuf sa'aatii akkamii yoo poostii goonedha kan nuti viiraalii ta'uu dandeenyu. Argitanii jirtu tarastii haqan isinitti haasa'a jechaadha. Fakkeenyaaf viyuu hanga 80,000 hanga viyuu 40,000 kan ta'u kana sa'aatii akkamii uploadii godhennaan viiraalii ta'e. Soboo osoo hin taane tarastii haqan isiniif haasa'a jechaadha. Sa'aatii isin uploadii godhuu qabdan TikTokii irratti viyuu guddaa argachuudhaaf dirqama kun kana beekuu qabdu jechaadha. Hundi keessan tokkoon keessanii viyuu hedduu argachuudhaaf sa'aatiin amma isinitti agarsiisu kana uploadii godhuu qabdu. Kanaaf viidiyoo kana hanga xumuraatti yoo ilaaltanii wanta kana isinitti agarsiisa jechaadha. Kan keessan bartan jechaadha. Akkasuma egaa chaanaalii kana subscribe gochuun dagatina, like gochuun dagatina, share gochuun dagatina. Gamanumaan egaa yeroo akkamii yoo uploadii goone view hedduu argachuu dandeenya TikTokii irratti. Tole egaa TikTokii irratti yeroo isin uploadii godhuu qabdan isinitti agarsiisuuf jechaadha. Gamanumaan bakka nixibxaabii yookiin dirdaaroon sadii jiru kana argaa jirtu yeroo tokko cuqaastu. TikTok profaayilii bukkee jira akkuma argitan jechaadha. Yeroo kana haala kanaan isiniif fida. Creator jedhee, businessii jedhee, setting and privacy kan jedhu kana cuqaastu sun gajjallaa dhuftanii jechaadha. Egaa yeroo akkasitti as seentan kana haala kanaan isiniif fida jechaadha. Haala kanaan yeroo isiniif fidu analytics kan jedhu kana analyticsii kan jettu kana cuqaastu yeroo tokko jechaadha. Maaliif sa'aatii akkamii uploadii goonaa? Yeroo kam yoo uploadii goone viiraalii ta'uu dandeenya kan jedhu sana baruudhaaf, yeroo kam yoo uploadii goone viyuu hedduu arganna jechuudhaaf jechaadha. Yeroo kana cuqaastu. Bakka isinitti agarsiisaa jiru kana cuqaastu jechaadha. Egaa yeroo kana bakka kanatti maalidha kan inni fidu yoo jettan sa'aatii nuti uploadii godhuu qabnu. Sa'aatii dhaggeeffattoonni keenya online irra jiran isinitti agarsiisa jechaadha. Egaa akkuma argitanii guutummaa guutuu fidee jira jechaadha. Wanta hunda fidee jira. Haala kanaan kontentii bakka jettu kana cuqaastu. Kontentii erga cuqaastanii booda viiraalii viidiyoo viiraalii ta'an kan hunda naaf fidee jira jechaadha. So followersii keessa seene jechaadha. Maal baruudhaaf? Sa'aatii keenya baruudhaaf. Argitan miti? Followersii kan jedhu cuqaastu. Followersii erga cuqaastanii booda bakka xumurarra jiru kana dhuftu. Argitanii jirtu. Followers erga cuqaastanii booda xiqqoo ziq wal gootanii iskiriinii bilbila keessanii wal buuttanii bakka kunoo 9 pm kan jedhu kana 9 pm kan jedhu kana bukkee dhuftu. Kana jechuun icciitii guddaa nutti agarsiisaa jira jechaadha. Argaa jirtu. Sa'aatii nuti uploadii goonu, sa'aatii nuti uploadii goone viyuu hedduu argachuu dandeenyu. Tokko isaa tuqeen isinitti agarsiisa. Fakkeenyaaf jedhaa jira. Sa'aatii 10 pm'tti osoo uploadii goote followersiin kee yoo xiqqaate nama memberiin 1,300 kan ta'u 1,337 kan ta'u onlaayinii irra jira jedhee nutti himaa jira jechaadha. Sa'aatii kanarratti osoo goote filatamaadha jedhee nutti himaa jira. Akkasuma meemoo sa'aatii itti viyuu xiqqoo argannu haa ilaallu. Fakkeenyaaf warra xixiqqoo kana yeroo cuqaasnu argaa jirtu 4am kan jedhu 4am ganama jechaadha. Ganama osoo immoo uploadii goone nama 169 hin darbu. Followersii 169 caalaa hin qabnu sa'aatii sanatti jechaadha. Kanaaf kanaa ol hin adeemu jechaadha. Viyuun keessan hin dhaabbata. Sababa kanaafoo sa'aatii meeqatti uploaduu godhuu qabdu ree? Guyyaa keessaatii akka sa'aatii Itoophiyaatti sa'aatii 9 pm kan jedhu jechaadha. 9 irratti gadhiisuu qabdu. Akkasuma sa'aatii 7 irratti illee yoo gadhiistan filatamaadha. Akkasuma yoo sa'aatii 6 irratti gadhiistanis baay'ee filatamaadha. Garuu kana haala hin bayinaa jechaadha. Kana haala hin gadhiisinaa. Egaa guyyaa har'aa dhugumatti wanta isinitti agarsiise kun kontentiin guyyaa har'aa isinitti agarsiise kun dhuguma isin fayyadeera yoo ta'e yoo irraa barattaniitu ta'e subscribe gochuu hin dagatinaa, like share gochuu hin dagatinaa. Yeroo hunda barnoota mimmiidhagoo akkasii argattu jechaadha. Waan na hordoftaniif baay'ee galatoomaa. Barnoota biraan amma walitti deebinutti turtii gaarii.